Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kooti, galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Osoo gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti isiniin dabarsin warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalamaa. Warroonni maatii kiyya immoo taatan galatoomaa ulfaadhaa. Viidiyoo kana like share godhaa. Akkasuma yaada fi qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa har'aa oduun qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Yeroo darbee hojjettuun mana keessaa ijoollee lama akka ajjeeste hundi keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Waa'ee sanarratti hojjettuun kun har'a mana murtiitti dhiyaattee yaada ishiin kenniterraa waan tokko waanan dhagayeerraa isiniif qooda jechuudha. Osoo gara yaadatti hin seenin duratti dhugaa dubbachuudha fi an akka kiyyaatti kuni gadda baay'ee namatti dhaga'amu. Ijoolleen sun lamaan haala sanaan qalamtee ajjeefamuun gadda onnee namaa cabsuudha. Gadda onnee kiyyallee cabseedha jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa har'a immoo guyyaa har'aa kanatti mana murtiitti dhiyaattee jechuudha. Hojjettuun kun sababa maaliitiif akka ijoollee sana walitti qabdee ajjeestee dubbatteeti jirti. Haa ta'uutii garuu hojjettuun kun erga mana sanatti qaxaramte turtii agamiiti ka jedhullee waliin laallaa. Hojjettuun kun immoo eessaa dhufte ka jedhullee namoonni baay'een amma hojjettuun humti suni achuma keessaa magaalaa biraatii akkasuma magaalaa Finfinneetii waa meeqadha kan dubbatamu, eessadha isheen jettaniillee warroonni baruu barbaadan jechuudha. Akka abbaan ijoollee sanaa dubbateetti jechuudha. Hojjettuu sanallee eessaa qaxaratee akka fide, turtii agamii hojjettuun sun mana sana keessallee akka turte abbaan ijoollee dubbateetiin jira. Haa ta'uutii garuu hojjettuun kun hojjettuu turte osoo hin taane hojjettuu haaraallee akka taate, reefuu turtii ji'a lamaallee akka mana sana keessa turte dubbataatiin jira abbaan ijoollee. Egaa hojjettuun kun eessaa dhufte ka jedhuu fi hojjettuu kanaa abbaa ijoollee sanaatu Gondarii qaxaree fide ka jedhu abbaan ijoollee sanaallee dubbateetiin jira. Haa ta'u guyyaa hojjettuu sana haadhaaf abbaa harkaa fidee akka odeeffannoon dhaga'amutti guyyaa hojjettuu sana haadha ishiif abbaa biraa fuudhee fidetti mindaa ji'a lamaa haadhaaf abbaadha akka kenne dubbata. Haa ta'u gaa dubbiin faalladha. Hojjettuun kun immoo mana murtiitti dhiyaattee maal dubbatte laata? Sababni ishiin ijoollee sana ajjeesteef maali laata ka jedhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa, hojjettuun gaafa mana murtiitti dhiyaatte sababni ati ijoollee sana ajjeefteef maali jedhamee yeroo gaafatamutti hojjettuun sun immoo faallaa dubbatte. Faallaan ishiin dubbattee mindaa ji'a lamaana dhoowwatanii mindaa naaf hin kanfallee, erga mana sana seenee mindaan naaf hin kanfalamne, sababa kanaaf aaree ijoollee tokko hudhee ajjeese tokko billaadhaan waraane jettee dubbatte. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya, oduun odeeffamaa jiru abbaan ijoollee guyyaan ishee haadha fi abbaa ishee harkaa fuudhee gara magaalaa Finfinnee fiduu mindaa ji'a lamaa haadha ishiif abbaa isheetii kanfaleetiin dhufe kan jedhu dubbachaa jira. Hojjettuun immoo faallaa sanaa mindaan naaf kanfalamuu dinnaanan aaree ijoollee lamaan ajjeese jette. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya, hojjettuun ammaaf wanti isheen dubbatte kanumaadha. Akkasumallee torbee lamatti qaxaroon qabameetiin jira. Qaxaroon torbee lamatti gaafa qaxaramee gaafa isheen dhiyaatte illee waan isheen dubbattu walumaan laala. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kanarratti yaadni jiru, hojjettuun sun akka odeeffamaa jirutti ijoollee ajjeesuu qofallee osoo hin taane meeshaalee garaagaraa mana keessaallee baay'ee balleessite ka jedhu odeeffamaa, dokumentii garaagaraa akkasuma kaartaa pilaanii manaallee wantoota garaagaraallee waraqata garaagaraallee akka isheen fuutee balleessitellee kukkuttellee ciccirtellee dubbatamaatiin jira. Kamis ta'ee sanas ta'ee dhugaa ijoollee sanaa, dhugaa kichuu sanaa waaqayyo haa baasu, hin callisine. Egaa qaxaroon ganaa torbee lamatti waan qabamee jiruuf gaafa qaxaroo sana gaafa torbee lama xumurte sana gaafa dhiyaatte walumaa galatti sirriitti ifa gootee himti jedheetiin abdii qaba. Ammaaf mucayyoon kun kan dubbatte waa'ee mindaa akkasumallee
dubbii biraallee mucayyoon kun erga maatii ishii biraa baatee gara magaalaa Finfinnee itti qaxaramtee reefu ji'a 2 guutti. Haa ta'uutii garuu kan mucayyoon sun dubbattee mana barnootaallee akka nagalchan gaafadhee mana barnootaallee akka nagalchan gaafadhee haa jettuu malee yeroo kanatti immoo hundi keenya waan beennu manni barnootaa cufaadha waan ta'eef nagalchaa jettee tole si galchina jedhaniini waadanillee galee fi akka jiru dubbatameera abbaa ijoollee sanarraa. Haa ta'uu sababa kanallee mana murtiitti guyyaa har'aa kana dubbatteetti. Kunillee sababa ta'a jedhee hin yaadu. Sababiin isaa amma yeroon kun waqtii gannaa waan ta'eef manni barumsaa hin banamne mul'ata gara fuulduraa yoo ta'e malee manni barumsaa hin banamne. Haa ta'uutii garuu mana barumsaa nan gala yeroo ishiin jettutti maatiin ijoollee kanaas tole jedhaniin malee waan jedhaniin hin dubbanne. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya torbee lamaan kana keessatti jechuudha mana murtiitti yeroo deebitee hunda isaanii dhageenya jedheen abdii qaba. Ammaaf warroonni baay'ee teenshinii keessa galtanii ijoolleen kun sababa maaliitiif qalamte sababa maaliitiif hojjettuun kun lubbuu ijoollee kanaa baaste jettanii warroonni baay'een keessan dhugaa baruuf ni hariifattu. Wanti kun waan gadda honnee nama cabsu waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee namatti dhagahamudha jechuudha. Keessattuyyuu jechuudha maatii ijoollee sanaa waaqayyo jajjabina haa kennuuf malee ijoollee 2 yeroo tokkotti dhabuu jechuun kunuu du'a lammataa gadda onnee namaa cabsuudha. Haa ta'u gaa wanti hundumtuyyuu erga ta'ee immoo homaa gochuu hin danda'amu. Waaqayyo jajjabina isaaniif haa kennu maatiif firootaaf jajjabina haa kennu isiniin jedha. Odeeffannoon ammaa isin biraan ga'u kanumaadha. Waan agadhuma viidiyoo kiyyaatti na daawwattaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Baay baay.